taasisuudha malee qorumsa isa sadarkaa beekumsa nama tokko adda baasuuf taasifamu qorumsa barnoota waa miti jedhe. Qorumsa nama beektu miti jedhe. There is a test and what? Temptation kan jennuti. Test jechuun miti, it is one part of what? Assessment. Assessment miti, testii kan miti. Qorumsa kan jennu garuu sadarkaa barumsaa beekuuf otoo hin ta'in adeemsa waaqayyo irraa adda nu baasuuf seexanni dhiibbaan taasisu maal jedhama? Qorumsa jedhama. Yoo biratti kan ta'e, addaam irratti kan ta'e. Hunduma mee Yoobiin gaafa waaqayyo fuula waaqayyo irratti maannoo seexanni Yoob wanjaluudhaaf gaafa waaqayyo bira deemu maal jedhee nama inni koo wanta qabeenya qabuuf wanta ilmoo isaaf kennamtee jiru waan hundumti jiru isaa mijateef malee otoo kun dhabame maal isin hordofu jedheen kaayyoon seexanni achi dhaquuf eenyuuf eenyu adda baasuufam waaqayyoofi gaafa hewaanitti dhaqee gaaressee hewaan mootittii samiif lafaa abeet yoo kana nyaattan ikkoo ijji keessan sinii banama gaariif jaraa adda baastanii beektu gaariif jaraa beektu jedheen gaafa jedhu ko kaayyoon isaa maali eenyuuf eenyu adda baasuuf waaqayyoofi ilmaan namaa adda baasuufidha kaayyoon seexana inni kun hojiin seexanni yeroo hunda dhiifama sitti seexana qofa miti hojiin nuti iyyuu mataa keenya taasisu qulqulluun Phaawulos እያንዳንዱ ሰው በራሱ ፍላጎት ስቶ ወዲያጣት ይገባል ይፈተናል እንጂ እግዚአብሔር ሰው ልጅን አይፈትንም እንጂ waaqayyoon nama ፈተን nama ቆሩም አባር ሞት fedhii dhuunfaa isaarraa harkifame maal ta'a malee qorama malee fedhii foon kan jennu isa kanaadha waan ta'eef egaa tokkoffaa Ximootiyoos irratti teestii kan jedhamu jira maaliif daaqonoonni qoramanii jedhamiti gaafa wanni jedhama isaan kun yookaan immoo daaqonoonni garluboonni immoo dursanii haa qoramanii sanaan boodas mudaa kan hin qabne yoo ta'an hojii daaqonummaa haa tajaajilan jedha inni kun ammas keessatti haa qoraman jechuun maal jechuudha eeriyaa naannoo isaaniirra kan jiru amalli gaariif yaraan irra jiraachuu dandeettii tajaajiluu qabu icciitii mana kiristaanaa eeguu barsiisuu danda'uun isaanii adda baafamu jechuudha malee qorumsa dandeettiiti malee inni kun qorumsa maalii miti qorumsa seexanaa yookaan hammeenyaa miti jechuudha kanaaf qorumsa mana kiristaanaa keessatti gaafa barannu haala lamaan haa barannu tokko kan dandeettii jira mata garuu ni kun jiru qorumsa daaqonii hin qorama garuu daaqonii kan qoramu maal qorama galsee qorama miti tu galsee jedhu kullan ta'ee bata barta masgal maal jechuudha gaafsana Rumah dah kerja, jangan gawat tu. Mana? Dulu tidak pernah tu. Luar betul. Akkaataa barnoota kiristaanawaatti hiikaan qorumsaa garuu hojii jabaa seexanaa fi kajeellaa kiristaanonni boqonnaa dhoowwuuf hojjetu ta'ee dhiibbaa fi miidhaa foonii fi lubbuu yookaan hafuuraa amantoota irraan gahuu kan dadhabe biraa mo'amuun qaanawee kan itti deemu iddoo kanatti mo'amee kan maal itti ta'u biraa deebi'u fi kan mo'ate immoo hojii inni gara waaqayyoo irraa adda baasee gara hojii cubbuutti kan ittiin maal ta'udha jechuudha seensisuudha jechuudha. Tokko tokkoof qorumsi kun cimina ta'ee rigama gaarii ta'ee abidda warqiin ittiin qaramtu ta'ee fi bilcheessee dabarsee waaqayyoon cimsee kaa'a. Kanarra mana keessatti akka qulqulluu Giyoorgis yoo qaba. Abeet waaqayyollee kan akka dubartoonni da'an keessa gonkumallee wareegamaan akka Giyoorgisiin jedhamu jedhamee. Amanamaan yookaan immoo dubartiin kan deesse keessaa cimaan akka Yohaannis Cuuphaan jedhamu akkuma jedhame qulqulluu Giyoorgisiin wareegamaan akka isaan jedhamu jedhama. Maaliif qorumsi sun isa affeelee bilcheessee suqee baasee nama waaqayyoof mijatu taasiseera waan ta'eef kan akka Arseemaa fa'ii qorumsi cimsee baaseera waanta ta'eef kan akka Phexros fa'is baaseera waan ta'eef kan akka Phaawulos fa'ii baaseera waanta ta'eef qorumsi namoota hedduu qoree baaseera waanta ta'eef qorumsi warreen kaan yoo kuffisu baay'ee immoo karaatti hambisa kan akka Diimaas fa'ii karaatti hambisa miidhaginni addunyaa jaalalli addunyaa kana kan akka Soomsoon fa'ii dubartii Daliilaa jedhamuun hawwisiisee karaatti hambisa namni hirra mangaagaa irreetiin kumaatama fidu namni balbala Filisxeemotaa baatee adeemuu danda'u namni eegee sardiidaatti ibidda naqee midhaan warra Filisxeem fichisiisuu danda'u sun guyyaa tokko garuu harka namaatiin hidhamee utubaa calaqiisee midhaan daaka ture. Qorumsi warra kaan ni kuffisti warra kaan ni kaasa kan akka Daabiloos kan akka Saaxinaa'eel fa'ii ni kuffisa ture. Warra garuu amma dhumaatti bakka dhumni jirutti cimnee haa dhaabbannu jedhan hanga bara baraatti qajeeltota mootota ijoollee waaqayyoo jajamtoota ulfina qabeeyyii taasisu kan akka qulqulluu Gabri'eel fa'i. Qorumsa guyyaa sana dhiyaate irratti baay'oleen ittiin kufan baay'oleen ittiin maal ta'an
wanta ta'eef. Isa kanaaf mallattoo kana ta'uusaa konseptii qorumsaa sirrumatti jalqabumarraa beekuun keenya egaa. Qorumsi yaalii hojii seexanaa faallaa hojii qajeelaa isa hafuura qulqulluun gaggeeffamu ta'ee Waaqayyoon irraa adda nu baasuuf dhiibbaa taasifamu. Yaaliin kun kufuu fi milkaa'uu danda'a jedha. Possibility qaba qorumsi dhufu. Waaqayyo seeyyamee nutti gallakkisuu danda'a bara garaachilla. Kana beekaa. Maal jedhanii gara Iyoobitti gaafe dhaqiiti lubbuu isaan tuqeen malee maal godhe jedheen qorii ilaale jedheen. Miti inni qora. Probabilitiin ture meeqa ture? 2. Yookaan yoo qorumsa sana mo'atee darbaa yookaan immoo maal ta'a? Qorumsa sana ni kufa ture. Qorumsi gaafa keessa keenyatti dhufu nutis akkamitti fudhannadha? Ittiin darbuuf immoo namni tokko yookaan bataskaana keenya keessattis maal jedhamu? Wada fatanaan daabduu takkaachuu saalliyo. Inni sirriidha jechichi. Fatanaa hin daa'ima xaabbaachuu kan jedhame takkaa dhageessaniirtu. Fatanaa natti fidee dandeettiin ittiin fatanaa baachuu danda'u naa kenni jedhu boontotiin. Dhufuu ishii lafa waan ta'eef. Isheen gadaama Qorontos yookaan gammoojjii lafa Qorontos keessatti Kiristoositti dhaqxe sun isheen duukaa buutotatti dhaqxe sun isheen durbee maarameen biyyaa biyyatti ijoorsite sun isheen ilma ishii jaalattu fuutee lafaan rukuttu sun abeet isheen ishii gaddisiistu sun isheen boo'icha Yaaqoob irratti haaromsiiste sun isheen dubartii biyyaa biyyatti ilma tokkicha qabdu guddistee irratti laphee ishii boo'ichaan cabe sun nurraa hafuu dandeessi? It is what we call inevitable deeds in our Christianity. Taatee jireenya kiristaanummaa keenya keessatti gonkumaa ni hafu. Inevitable jechuun kana bakka. Baay'ee kan jedhan jiru miti warra afaan Amaariffaa. Afaan Oromootiin maal jedha? Hin hafne maaliidha qorumsa? Nama faare? Hin hafu. Ganaa iyyuu kan loluu qabnu. Amma namni tokko tokkoof qorumsi koo yoom naa darbaa jedhe sitti jabaata malee sirraan darbu ishee. Monokse tokko nan jaalladha ijoollummaa kootti. Torban baradhaa 8 baradhaan ta'e. Iddoo tokko dhufanii yeroo sana agarsiisatti irraan ergamanii aanaa tokko dhufanii tajaajilu waaricha. Jaamu caakoo jedhan. Gaafa dibilooma miti TTI qabdu seexanni TTI dhumaan si ramadamaa jedhan. Gaafa dibiloomi fudhattu immoo dibiloomitti guddifatannis. Gaafa digiriidhaan dhufa. Gaafa maastersi. Gaafa PhDs PhD dhumaan si dhufa. Inni nafu akkuma ati guddattu inni sitti guddachaa deema. Bakka naa darbuu gahee jedhamiti tokko mana kiraa keessa taa'ee rakkate mana kiraatti qoraman. Gaafa mana kiraa keessa mana jaalatte siin dhufan achi keessatti alaqaa ta'e dhufan sirriitti hin hafu. Bakka naa darbe kanaa fuudhu maalan ta'a birrii argadde maa jettu birrichi waan qorumsa birriin qorumsa waan ta'eef. Birriin qorumsa kana qabadhaa sirriitti birriin qorumsa. Maaliif qotee bulaan sanyii meeqa facaasuu bahee jedha. Dubbataa meeqa facaase? Mageera Maatiyus Boqonnaa 13. Meeqa facaase jedhaa? 4. Tokko keessatti buute jedha. Daandii qarqara. Ishii daftee simbirroon maal taate? Dhagaa. Lammaffaan eessatti buute jedha. Lafa kun akkas biyyoo qabu jarri isaa garuu maal kan ta'e? Dhagaa kattaa. Cincaadha jarri isaa. Itti buutee innaa isheen hidda baafattu maal godhe jedha? Qaati godhe hin darbitu dananaa jedhee. Kanaan booda maal taate? Hin gofne. Feel taate gaafa dumba'u jedha. Sadaffaanuma lafa qoreetti bu'ee. Guddatee yeroo inni abaabuudhaaf ka'u maal godhe jedha? Hin hubne. Ishiin sadaffaan lafa gaariitti buutee abbaa firii 30 60 meeqa buufte jedha. Kana gaafa hiikuu dhaqxanii lakkoofsa 29 irratti gaafa ibsan maal jedhaa? Nuyiif jedhanii gaafa dubbatan gaafatan ishiin tokkoffaanii jedhe. Ishiin eessa buutee qarqara? Daandii. Ishiin fakkeenya namoota sagalee Waaqayyoo gammachuudhaaf. Ishiin qabdee tokko beektu miti? Mana sabaa keessa bahu uffay. Likkii keenya nutti fayyadee. Ini pun bakal dapat teruskan apa yang terjadi. Jadi namanya sih. Sekarang tuh tadi bau. Dero achi fagatan garuu daqiiqaatti fakkeenya warra dagatanii yeroo gabaabduu keessatti fakkeenya warra maal ta'anii agaannitti dhufee barumsa sana isaan keessaa fudhataa jedha. Itti fufee inni lammaffaa wanni irratti goggoge sun immoo maal jedha? Biyyoo irratti bu'ee jalli isaa dhagaa kattaa kan ta'e sun immoo fakkeenya namoota Waaqayyoon amananii jechisaa fudhatanii yeroo dhiphinni ari'annaaf gidiraan isaan irra ga'u warra Waaqayyoon gananiiti jedha. Jalqabee namni dhiire gaafa keessa darbu humni cimaan isaan hin dabarsine itti fakkaatu itti dhufu maal godhu? Nagahee kanaan booda deemuu hin danda'u kufeera. Maal ishii mirkoo ishii jedhan beektu harka kenne. Akkasii miti bakka hawwisa danyi seexanaa isa jedhu sana. Jira kan akkasii kan kileessa kiristaanummaa wajjin jalqabnee gaafa gaaffiin beentee dhufu gaafa daakuun dhufu gaafa zayitiin dhufu gaafa wantoonni kanaa bada beeta kiristaanii cha'u kan jedhan hin jirani
Ciao nagaatti. Dabarsuu hin dandeenye. Inni sadaffaan maal jedha? Fakkeenya namoota badhaadhinaa fi soorummaadhaan qabeenyaan warra Waaqayyoon gananiiti. Isaanis itti jiraachuu jalqaban. Gaafa qabeenya horatan, gaafa beekumsa horatan, gaafa isaaniif tolu sababa bashannanaatiin warra hudhamanii Waaqayyo irraa adda ba'anii. Kanaaf qabeenya Waaqayyo irraa adda nama baasa waan baasu. Isa kan hin dagatiin haase. Kana baay'ee keenya manuu toluu hawwina mitiire nuu toluu bakka nuuf haa darbe. Isaa darbuudhaan kan Kiristoos irraa adda ba'ee meeqa jira. Cibaatti. Suurri kun leenji beeffadhina jalaa bakki kan jedhu jiru. Amma mootuu biyyoon bataskaana kana awwaara ta'e amma jiidhee uummata malee maal hin ta'u. Inni sooroo beekoo gaafa taabonni isuma duratti taalee inni jedhee faarfatu gaafa boodaa suufiin gaafa dhufte maaltu gaafa dhufe dhaabata bakka xiggii qabate miidhaadhaan innaa taabonni naannoo nama baay'ee. Jiru kan akkasii isaan hundaa'u innoo maalijjii dhaqamee bataskaana. Amas baay'ee qaqqabarii faarfachuun koo waa guddina guddaadha. Miti sinitti dhufiin bobeeshi qonnaa tamaree innaa akka faarfattan dhugaa ijoolleen yaasi akkasumatti faarfachuu qabdu borus dhaabbachuu danda'a. Zaanis tasfaayee maannoo haala daawwiti. Gaafa sadarbabbaan keenya daawwiti maal jedhe har'a waabdiin koo eenyuudhaan. Kaneessoo bakka urta irratti mucaa xiqqoo bilaateen haa Waaqayyo. Gaafa inni Gooliyaad rukutoo Waaqayyo. Gaafa fuuldura Saa'ol jalaa ooloo Waaqayyo. Gaafa diinota Saamu'eel Waaqayyo. Har'a gaafa mootii isaas gabbaa waggaa 40 Israa'el bulchoo gaafa zuufanii irra taa'us abdiin koo eenyudha jedhe. Waaqayyoodha miti. Kanaaf waaqa guddaa. Ati mana Daawit kan ishiin masiina taatee maaliif? Ati utuu mootii taatee jirtu Meelkool kan jedhamtu. Yaa Meelkool callisii maaloo faarsaa garramuu tokko naakaa isaanii kan jedhamu. Kolfiin? Maalidha kolfichi waan ta'eef? Haadha manaa Daawit turte ishiin. Yeroo inni garuu fuulbee barbaadu maal jettee jecha isheen dubbatte keessa aantee nugus horii isaallee kan naannoo isaa hojii gaariin geetti zarfinaallee jecha ishii ilaalaa. Utoo mootii taatee jirtu dubartoota minaaminte ishiidhaaf kan ta'an eenyuun warra Kiristoosiif gara Waaqayyoo maal ta'anii faarfatanii. Akkas ikkoo gadi jechuun Waaqayyoo faarfachuun minaaminte kan itti fakkaatu hin jiru. Kan Meelkool ta'an kan maseenan galata Waaqayyootiif kan maseenan jiru moo hin jiran? Jiru kan hudhaman waanta ta'e. Qabeenyi nama hudha waan ta'eef namaa darbuu kan jedhamu kiristaanummaa keessatti qorumsa irratti qorumsi maal ta'aa dhufuudha? Jabaachaa dhufuudha. Dhiifama dhotaan lonna qabeera. Ishi? Kanaaf egaa yaaliin kufuu fi yaaliin maaliif jiraachuu danda'a darbuudha. Gosoota qorumsaa egaa yoo fudhanne gosoota qorumsaa bakka lamatti qoodna. Qorumsa foon miidhee lubbuu fayyaduu fi qorumsa foonitti tolee lubbuu miidhu kan jennuuf kanaaf. Laala. Qorumsa foon miidhee lubbuu immoo maal ta'a? Ni fayyada. Akka baay'ee qorama. Hin sooma, hin dhiphata, hin gidirfama, hin reebama, hin fannifama. Duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 meeqaasa. Yohaannis leencaan nyaatan. Yaa'ikoob seejiidhaan achi keessa Yerusaalemitti akka itti miidhu. Toomaas gogaasa irraa baasanii ashaboo fidanii hirriitanii itti firfirsanii otoo lubbuun jiru kan taasisan. Phexros inni fannifamta jennaan maarree erga fannifame ikkoo fannifamu argadheen garuu akka gooftaan koo wal jedhee fannifame ol qabdanii nan fannisiina. Maal la godhaa malee? Asii gadi gadi galchaa malee. Qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Fiigicha koo xumureera. Tagaadiloon carrishaallu qabsuura koo maal ta'eera? Abeet qabsuurannaa jettu kun ifaajii keenya kaa laalaame. Hayimaanoteen xabbiqqaallu. Tagaadiloon fassimaallu qabsuura koo maal ta'eera? Xumureera. Kanaan booda kanaafu akiliila yookaan gonfoo eenyuuf kennamu qulqulluudha. Gonfittiin maal seefii itti deemaa jirudha. Inni koo addabaabayii Roomaatti deemaa jira. Roomaatti kan isa eeggatu maaliif? Seefii. Ishee abbootiin hangafoonni koo ittiin qalamantu na eeggachaa jira. Ishee eeggata. Ishiin immoo qulqulloota hundumaaf kan kennamtu jedha. Namni tokko amma gonfoo isa kam yaada isa du'a isaatiin booda dhufu. Kiristoosiif du'uun gonfoo guddaadha. Mootaachin ilkwaalle xiqqamaachin adarragaa jedhu abbootatiin keenya. Duuti keenya illee kan Waaqayyoof ta'e taanaan bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu? Abeet maal abbaasaa ciisaniitu wanduu koronaan nama ajjeeste miti? Koronaan nama ajjeeste. Eedisiin nama ajjeeste. Ciisaniitu hin du'u. Maal abbaasaa du'uun erga namni Kiristoosiif yoo bu'aa dha'uu duuti sunoo maal jedha kitaaba irratti mul'ata Yohaannis irratti gaafa dubbata. Isaan kun baala damee baala meexxii qabatanii wayaa adii uffatanii kan teessoo hoolichaa fuuldura kan dhaabbatan kun eessaa dhufan jennaan isaan warreen dhiiga hoolichaatiin maal isaanii miiccatanii wayaa isaanii
wareegamtoota qalamanidha jedha. ምንድነው እየተማርን ከቤተ ክርስቲያን ታዲያ? ሰማዕትነትን ካልተማር ወሬገሙማ አርገን በረን ጅሬኛ ሚጃንሳ በተስካ ለእንጂ ከነ ማሊ መስሪ ከነ ባየሬራ ለእንጂ ኮን በተስካነ ከኛ ከሰ ኢላቺ ዶጎራ ተቆጀራ ኢላቺ ዶጎራ በተስካነ ከኛ ከሰ ጅሩ ማሊዳ ዋቀዮት አመኑን በሸነኑ አከን ዲፊኒሽን ነከሲጀ እንጅራው እንጅ ዋህማ ዋቀዮት አመኔት ሶሮሙን ቀባ መታን ቆ ደቦዋፈቱን ቀቡ ኢዮሙን ቀቡ ቆሩምሲ ነረገውን ቀቡ ጋፋ ገይሙ ነያደታ ወላናንም ቤካ አጃለነ ጀሩ ሰፈራ ከኛ በተስካነ ማረኒ ገረደ ጅርት ጃርቲ ተው ቆሪቻ ከንጀራ ሙቱ ጀራ ብየ ከኛ ኦሪኒ ከኛተኒ ዱአን ኢንቦቦ ኮ የሮቶ ጀናኒ ኦሪን ቦቦ ኮ ከዲ ወዲ ገዴ ፉጉ ጅሩ ሉቡን ኬሳ ባው ኦሪን አቺ ማረኒ ኦሪ ኮ ፈይስ ይሁን ጅሪ ዋተነን ዴማ አይ Umanta ori isin du'ani yaati isin deeman kaayyoon isaanii maaliif amananii waan ta'e yoo goote qofa yoo maal taasiste qofa yoo loon qofa hojjete qofa sittimi akkasumatti yoo taasiste yoo ta'u baate suuraa sun ayitti malee mataaf inni ofiisaa maal ta'uu hin danda'u hoogganuu hin danda'u inni abin kidin suuraa sun ayitti inni bara baraan jiraata kan nuumes nu ulfina barbaachisuuf malee galata dabalachuun misgaanaa'u muluu ነው ulfinni isaa guutuudha moo guutuu miti addunyaan kun otoo sagalateeffachuun itti galanni waaqayyoon irratti manci ergamootaa harka 99 ta'an nuti harka tokkotti amma kanaan galata addancinne qaba galanni isaas daqiiqaaf kan addancinne dabareedhaan sagalee tolaa fi aarsaa urgaa tolaa qabuun fuula isaa dura dhaabbatanii kan galateeffatan amanamtoota qaba gooftaa waan ta'eef yoo taasise qorrifteetiin kan ilaalaa waan ittiin nama godhu. Kanaaf qorumsi foon keenya miidhee qabeenya keenya miidhee wantoota garaagaraa miidhee maal keenya fayyaduu danda'a? Fakkeenyaaf yoo beekudha. Yaa'ii dhufnee gaafa yoo fayyadamu maal jedhee abbaa obsa gaarii kan ta'e fakkeenya kan isiniif ta'u yoo biyya adda addaa jedhe kakuu haaraa keessatti. Abbaa obsa gaarii. Yoo dachaa akka inni fayyadame ilaala. Aga dhaloota keessatti agamin akka abbaan keenya yoo yaadatamu ilaala. Yesuus Kiristoos foon sana moosisee qorumsa foon sana irratti ga'een mirga abbaa foon sana akka inni teessise ilaala. Ulfina gurguddaa kan argatan kan akka qulqullicha Yohaannis Cuuphaa fa'i dhalatanii daa'imummaatti gammoojjii keessatti harma tooraa hodhaa hawaannisa nyaachaa kan guddatan sun haadha dhabanii abbaan mana qulqullummaatti kan du'e haati gammoojjiitti kan irraa du'e gidiraa sana argaa kan guddatan ilaala. Gaafa dhufee sidhamuusaa ilaala mana dhaa keessaa dhufee sababa sagaagalaatiif dubartiin sababa sirbaa fi sagaagalaatiin mormi isaa kan cite ilaala. Waaqayyo maal jedheen kan dubartiin daan keessaa kan akka isaan jiru jedha. Maal tololisa qabee qorumsa tololisa qabee ko foonsaa miidhamaadha garuu lubbuunsaa garuu jajamtuu ulfina qabeetti kan taate. Inni biraa qorumsa foonitti tolee lubbuu miidhuudha. Ishii warra maalii jenne sanyii ishii meeqaffaa? Sanyii qotee bulaan facaase ishii meeqaffaa? Ishii sadaffaa. Fataa abubuutu fataa ittiin jennaan hin jirtu amma bara kana. Maal kosoos jirta? Akkasii hin jiru isin baay'ee. Maal jechuudha? Qabeenyi kee gatiin hin jiru? Fataa jedhe. Maaltu si rakkeessa? Abuu fataa bari. Dhugiidha miti? Kutiidha miti? Yaadatti? Maal ta'e? Akkas ta'e? Fataa bari. Wadeetu noo fataa hin minne dha. Indiu na tufata bilena. Kulle fasikachin wa. Gurgullu Yohaannis hawa gaafa barsiifta ayyaana waggaa nyaataaf dhugaatiin hin kabajin jedhe. Dhugaa ayyaana waggaa zafoo milii of niu yir kan jedhu qaba barsiisa keessaa gurgullu Yohaannis hawa achirratti ayyaana waggaa nyaataaf dhugaatiin maa kabajju kanoo alagootatu taasisaati jedhe. Alagoonni gaafa ayyaanni gahu waan kabajaniif isin beekan hin qaluu hin naqatu wal waamanii nyaatu. Ati qaltee akka nyaattu eenyu si eeyyame akka ollaa kee fira kee waammattu eenyu si eeyyame kitaaba qulqulluu hin dubbisne atillee gaafa qaltee daggalte nama harka sii deebisuuf hin kenniini ollaa kee kan jiru dhabaa isa harka sii hin deebisneef geessii laadhuufi kana arjummaan kan sirraa beekamu ati immoo ayyaana waggaati jettee qaltee nyaatta yoo ta'e Kiristoos guyyaa guyyaadhaan qalamaa oolu dagatteerta. Ulle lanya Faasikaa naannaa nuyi guyyaa guyyaadhaan maal keenyaadha? Faasikaa keenyaadha gammachuu keenyaadha.
Iskii kan Kiristoosaa guyyaa tokko nu biraa dhabame jiraare bara kakuu hunduma keessatti hoolicha araaraa sun hoolaan Faasikaa sun qalameera moo qalamne gammachuu sun immoo ta'u guyyaa guyyaadhaan nyaata. Faasikaan keessan kanaa ta'u jedha. Kanaaf uffata yaalni tuuliddochi nan abeet baanee akkoo ilaalame koochoo baafne qabda miti harka bichii qabdi isinii gadhama mayyaa ta'ina ishii isinii gadhamu samii keessa naa balanii kan laalame. Argitanii kun gaafa abbaa niiniiti Qustantinoos samii keessatti Qustantinoos amantiidhaan abjuudhaan gaafa qabame abjuudhaan irra fatu. Abjuudhaan qabamee otoo ciisu qulqulluun baay'itaawii tokko kan turan biyya sana jiru turan. Isaan immoo maal ta'anii samii keessa ba'anii koochoon kennamee fi mootummaa Yerusaalem keessa ni balali'u. Gama gahuu, gamana ba'uu, hin bulali'u, ifti isaanii ifa hedduu guddaadha. Qustantinoos immoo maal godha akka isaanitti balali'u ka'eeti wambarii isaa qabatee ol ka'a. Hin ka'uu danda'e, hin miidhatan ka'u, hin miidhatan ka'u. Achiin ergamaan tokko innaa samii keessa deemu argee waammate. Yaa ergamaa Waaqayyoo yoo jedhee kabajni siifaa ta'u jedheeti. Isaan kun waan baay'ee jira maqaa isaanii irratti maqaa jira. Maqaan irratti qabate. Isaan kun akkasitti balali'u ani achitti isaan nan beeka. Anis Kiristaan akkamittiin balali'uu didee jennaan dhahee. Ati samii keessa galuunu maqaa si ga'eedha. Ati balali'uu hin dandeessu. Ati biyya lafaarratti waancaa warqeetti dhugdu. Teessoo warqeedha teessu. Nyaata mi'aa dhugdu. Kan dhamdhama qabu nyaata. Kanaaf kan kee hireen kee kiristaanaa amanamaa wanta taate keessa galteera. Mootummaa isaan immoo monoksee turan, baay'itaawwii turan, isa mi'aawwan dhiisan, dubartii faana hin jiran, gaa'ila hin dhiisan, hundaan gammachuu isaanii as keessatti argachuudhaaf lafarratti dhiisan waan ta'eef kan isaanii kun akkas balali'u. Otuma jedhu bilik jedhee narribaa ka'u fiigee dhaqe. Eessa dhaqaa? Abboototii bira dhaqe baafaa. Zawudii mataa isaa irraa fuudhee maal godhee? Oodha. Zawudii mootummaa kootii wayina dabarsaa jirti. Wayina dabarsaa jirti. Lafarratti nyaanni nani nyaadhu kun samii irratti wayina dabarsaa jira. Nutti tolu argina miti yaa. However, qorumsi foonitti tolee lubbuu keenya maal ta'uu danda'a? Miidhuu danda'a. Abbootiin keenya gaafa barsiisan amma lafarratti nutti tole waaqarraa nutti hir'ataa jira. Jaalatanii miti soomii kan jedhan abbootiin. Dhugaa. Addunyaan kun kan ishiin barsiistu maalidhaa? Developmental world jedhamti surumayyuu addunyaan bara kana. Yabinsignaa alamii jedhamti surumti addunyaan kun. Why development malee barattu am? Technological development, agricultural development, educational development. Kan wamati kan barattanam? Guddina wamiti am? Guddina. Urban development, mind development. Jecha development taane maaltu jedhame? Degradation waa'ee biyyoo qofa miti, biyyoo dhiqama miti. Shibichi dha miti, ishiyyuu waan biyya keenya keessatti biqiltuu dhaaba miti nam. Shoo developmentiin kun isa keessatti nu hir'isaa jira jechuudha. Waaqa keessatti baay'ee isin hir'isa jirutti fakkaate. Kanaaf baay'isni foon itti tola ni mijata. Namicha maal yaadamee utuu nama what is your wish jedhamee utuu isin gaafatanii maal jettan mana viillaa keenya tokko jaalladheen jedhame jedhaan mee maal hawwatu jedhani. Abbaa gaabbii koo barbaadadheen. Beegaleen, waan Kiristoos nyaadheen, soommadheen, sagadadheen, Waaqayyoo gammachiiseen, asirratti baaseen, cubbuu irraa dhorkeen, arraba kana daangaatti godheen, ziiphii ishii biteefiin, nama dhiiseen, ija koo kanaaf daangaa mana sirriitti biteen, fireenii qofatti ilaaltu qofa keessa galcheen, akkas jedhama miti immoo ijaaradheen, soofaa gurguddaa kana bitadheen, firaashii abbaan inchii meeqaa jennu, illee ijaarreera. Sabutaasa sabitadheeni birreessi fudhaasaa bitadheeni achii makiinaa koo bitadheeni dallaashii tolfadheeni jedhaani. Kana ciisee yaada illuushin walli gaafa dubbitti jaarsitti dhufte gabe yaa abbaa lata yaa abbaa wal qixxeessaa jedhanii fuudhi eenyu dhate jennaan eenyu jedhe du'a ati taanaan maal ta'e jedheen garuu wantichi sirrii kan abbaa lataa iddoo sanatti hin jaallatan namni baay'een keessumaa dubbiin Waaqayyoo irratti jedhee wanta namoonni ni barbaadu akka amantii tokkootti nuti se'ee abbaa hojii buraa buree jedhamti Waaqayyoo. Simbicha moo simbichi jedheen abbaa hojii maali Waaqayyoo abbaa hojii buraa.
Baay'ee taashii yoo inni isaa galee jiru jaarsa ortodoksiidha yaadda hin ashi. Jaarsa isaa galee jiru. Kanaaf gaafa duuti dhufe sun suma sana keessaa qajeelu hunduu. Ishee shittootti firfirsanii sun gaa'u hin jiru. Deemuu hin hafu. Ishee kanaaf egaa foonitti tolee lubbuu keenya akka miidhu kana indirect implicit jedha isa kana. Implicit yookaan immoo dhokataa nu goroggoru daana'uu beektu miti. Daana'uu midhaan keessa gale akka inni itti fixu hin arginu. Qinqinee kan jennu jira. Muka keessa galee muka jiraa fakkaatu kan fixu. Soorummaan addunyaa kana badhaadhinni addunyaa kana otoo hin beekin kiristaanummaa keenya goroggoree kan nyaatu. Yeroo kanaa jedhuun baratinaa jechuu mita. Qabeenya horatinaa jechuu miti. Qabeenyi kan nu kennamu jedha. Qulqullichi maal jedha? Amma Gabriheelii gaafa jedhanitti irratti gaafa barsiisu keessa. Qulqullichi Atinaatewos, Qiddaasii Atinaatewos. Safara kee kan jiran hiyyeessotatti gammadi. Waaqayyo kennaa safara keessii ka'e. Mootummaa Waaqaa akka ittiin naatofsii ka'e. Siif immoo qabeenya kenne ittiin soorta, ittiin laata, ittiin itti uwwista. Ati karaa ganzaba keetiin mootummaa Waaqayyo akka gatti carroonteef taate. Garuu sooressa ta'ee safara isaatti maal arguu jibbanni bara kana? Hiyyeessa jedha. Ijjoomti koo sin argin jedha miti garuu kennaa keenya jedha. Namni tokko Gabriheelii keessatti makiliitiidha miti. Makiliitii namaaf kennamanidha jedhu hiyyeessi safara keenya jira. Hiyyeessi mana keenya jira kennaa Waaqayyo nuuf kenne. Namni kennaa sanarratti amanamaa ta'e maal jedhe gooftaan keenya gaafa dhufaatti isaati beela'ee kanna nyaachista dheebodhee daaree kan eenyuun laannare hiyyeessota safara keenya jira. Kanaaf isaanii dhikkoo mootummaa Waaqaa dhaalle. Hiyyeessaan mootummaa Waaqaa dhaalle miti. ያዕቆብ ዘሲሩቅ እኛ በሽርብራብ ገንዘብ መንግስቱን እንዲወርስ ዘንድ እግዚአብሔር ረዳን። ሽርብራቢ ሳንቲባቲ ሞቱማ ሳከዳሉ ታይሰየ ከእና በተስካለ ቀሚ አመነዝ ማን ነው ለጥማ መነዘረተኒ ወከጅጅረተኒ ማልጎት ጄሳ ከነደብቱ ቢት ሽርብራብ ሳንቲ ቢዳን ለፈይነ ነው እስከነ ባከ ኢየስ ካና ገሩ ቀቢን ባደት ይወቱለም ከናግኖች ይሉታናን ለስጋችን ምኞት ጾም ይትime Soomchi mootii gaara. Amma immoo bari sadarkaan deettoo yesoon buffee aannan jedhamita katamaa keessatti taappellaa laxxafanii buffeen soomii jira. Nu barbaade gaafa sana wanni isaa kutee nyaata maqaa sanatti maqaa appilii isaa kutaa. Maaltu anni jedhani juusii isaa xixxixxixxi godhee dhugaa maaliif soomaan jira. Dubartiin nuti sana fi tokko maal godham soomiin galaa jira waan ta'eef wanta ijoolleen koo ittiin miidhamneen qopheessa jettee dira shiroo. Iddoo hunduma bakka maaliif mitikiitu hojjetama waanta ta'eef. Soomiin garuu luuziin kiidha malee bakka buusii miti. Amala akkasiitu jira miti biyya keenya. Soomiin hin itti yaada. Foon tolchuun faayidaa qabu. Wadde beektuu callaachi. Mawuda qaayi qabeera. Kofoon sheefa? Amanni qabu. Warri akka sagadamuu gaa warri kuubaa itti sagadan kana illee sillaaseetu lafa dha'e miti. Hinaaf. Qorumsa foon miidhee lubbuu fayyadu yookaan immoo maal jennase kana daaree temptation jennee kan qorumsi foon miidhee lubbuu fayyadu kun lubbuus miidhuu danda'u gosa qorumsaa baay'ee kiristaanota kallattiin gidirsu. Isaanis gidirsuu, dhiphisuu, balleessuu, haaltuu kanneen isaawwan garaagaraa ta'e maal ta'u ajjeesu. Inni kun daareef jennasa kanaaf yeroo baay'ee qoramna miti gama baay'ee kiristoos irratti kan raawwatu, qulqulloota irratti kan raawwatu. Inni kun gidirsuudha keessumaa gidirsuu. Abeet qulqulleetti arseema dubarsiisee dura amma namni waa'ee qulqulleetti arseema kan malee qulqulleetti arseema fuudhaaf dirqaadis kan inni godhu keessa aktarii fuula ishee duratti ta'u maal ture namoota baay'ee geessanii ibidda keessatti naqu turan seefiidhaan ciru fa'i eenyu sana isaan ilaaltee akka sodaattu arseemaan sana ilaaltee akka sodaattu laalanii maa dhiphatu jarri kun ija keessaa guuruu. Dhiphinni qulqulloonni keessa darban dhiphina salphaa miti. Kanaaf immoo gootota ciccimoo kan ta'an kan akka Aginaatiyoosii fi kan akka Pooliikarpas ilaala. Pooliikarpas Qeesaar Tiraajaan yookaan Tiraajaan Qeesar kan jennu maal godhan achitti kunoo abidda bobeessanii daamara guddaa godhanii achitti geessanii namoota irratti rarraa'isanii bu'u. Akkasii gubatii cincee keessatti dhangala'aa ilmi namaa gubatee. Ilaalanii maal jedhuuni foon nyaatamu waan hunda gibshaas qopheessanii motoriin foolii jedhuun Pooliikarpas gibshaa lamasii qopheessineerra kana nyaatamu sana nyaataa jedhu inni kun nyaata fooniiti ilaala
achimmoo kan jiru maaliin akka warra Kiristoos amanutti gubachaa jiraatan sana atis maal ta'uu barbaadda? Gubachuu barbaadda moo nu wajjin Kiristoos isa jedhamu sana galtee nu wajjin nyaata kana nyaataa jedhanii ማሎፊፍ ሻይ የተመረጣ የተወደደ መዓዛው ልዩ የሆነ ፖሊሳ ከኑርጋው አፌራን ኮ ጉዳ ካንተ ይሁንoti ነገዲሳ ጀዳን ዲስኒ ድትካነ ቼንጅስ ልቡን ነመትኮ ጉበቴ ኬሳቡ ከመምረቂሳ ከፌራ ዱአ ኬሳ ዱአ ጃላተማ ከፎኒቲ ወዳልተን ዱአ ጥይት ባይ ደስና ማየትሽ ሹት ጎቲ ታቦት ድልክ ለዲካሜ ከሽ ኦክሲዳን ምን መንጣጣ ሲስተሜቲ ሻውረሽ rakisa ibidaan gubatanii duulaala habee biqiltaan tigaa zamana samaayitaati kan jedhamu mana kiristaanaa keenya keessatti barri tokko jira bara wareegamtootaa kan jedhamu beekamu ammallee kaalendarii qabdi warra Gibsi Ortodoksota warra Gibsi bira qulqullicha Dinaatiyoos keessa Tiraajaanumti kun godeenyaa turan Poolikaarpii wajjin isaan kun eenyudha isaanii duuka boota kudha lamman taananii duuka boota jaan dhufanii Iraanees kan jedhaman Poolikaarpii kan jedhamu Agnaatiyoos Mixila Ambessa saleen cancirame yookaan immoo nyaata qorqame kan jedhamu sana qulqullicha Agnaatiyoos yeroo Rooma addabaabayii sana keessatti jira dhaadhallee wanni isaa jira addabaabayiin isaa sun sarkilee istaadiyeem kan jedhamu geengoodha muutuliin ta'aniiru deeggartoonni ta'aniiru acabcaabonni ta'aniiru achi jala garuu boolli leencotaa jira leenconni kun yeroo dheeraadhaaf beelamu maal ta'uudhaaf kiristaanotatti ba'anii akka kiristaanota ciraniif jecha sanaan booda maal godhu namoota kiristaanota Yesuus Kiristoos hin galu jedhanii gadi itti lakkisanii leencota galakkisu daqiiqama dabsi godhanii finciranii fitu Mixila Ambessaas jedhu isaa beektuuti kan Agnaatiyoos leenconni asiin innaa isaa zara isaanii kanaan booda maal jedhanii isaan karabaaniin isaan ta'a jedhu argitaa jennaan qulqullicha Agnaatiyoos garuu maal jedhu እግዚአብሔር ወደ ራሱ በአንበሳ ውስጥ ጠራኝ ዋቀዮን ከነዋም አፋም ማሪ ጌሰን አፋለንጃን አቤት ቢትጋታቸው ማለም ከሌሰ ጋፉ መናባን ፋጅን ሳኒ ማሪ ዋንደደ ኮሩንስ ግድራል ዲፕና ከነኔ ገኑታናን ኮሩንስ ላይ ገተንታና ይሁን በየና ሲሪት ሶሪ ተጠራጠራ አይሽ ዋቱ ጀሪዳ ጅርት አይሽ ጠርጥር እንዳገኛት ትበል አትብላ ገንፎ ውስጡ ሊኖር ይችላልና ሰንት ልጅ አማርጋ ፈጠረት እሺ አገሰኝቱ ሸማ ነገኘ እሺ ናባይጋ ጠርጥር በገንፎ ውስጥ ሊኖር ይችላልና ሰንት ሸኪ ማርቃት የሰጭታን ዲራቱ ገንዳ አርገኔ ዱዱም ኑሮ እንጎቹ እሺ ኮምቤጂ ማቱ ዲራቱ ገንዳ cita, dek tu cita, tu kan santai mau aja, macam apa cita? Mau bagi tak kau bagi, kan mau orang cuma cerita mana? Terus terlalu kecilan des, cak. Mereka tu macam ni jahat cumi, negara tu macam ni jahat cumi, maaf nanti tolak. Esa lagi sub nabasan nanti sa, esa lagi sub des nagoda. Sekarang ni juga, marilah kena menjesun, marilah kas nanti menjesun. Warikan kenya maru macam, Mama bicha no kadang kita mama baki no wajah najur betul, wari kanuna shanisun. Yesus bicha, mama bicha, sensasi Disney bicha, saga bicha, wari jalan bicha shanan. Juru betul, karena patah jadi juru betul. Yesus motor dia, nah ini bicha nak kali, patah, ada patah Kristus alas tamari. Kristus fathan, balam salah cuma lepas. Adunya laga hajrat mal ka bijil. Kung sa yun mali fasadi akan jiru nagines himbarannis. Adunya rum sani ke sama wangeli banaskana manu tigamu banaskana jetina abasu. Wangeli mana protestan tota jiru maji nama developmental gospel jirani barsisan. Jadi segera wangeli kan jedamu barsis. Fakti fana ori tin fresh ni sekali. Ini jiru apa segera wangeli kan jedamu. Ini wanita barat tuan tadi, kasar nanti mak. Jero teologi baratan, developmental gospel kan dia. Developmental gospel ini kumali, senti thoda, Yesus mana kirufa, makina sebici sisa, yotin keng kaya rama, amma yuma keng di bata, tidak ada kanda beniar gata, baru saya keng di milik kota, digiri dapat tak? Akas ni lah, sama wajah tinggal dari sana lagi bata. Tifatan alle kan jeru jeram, kan kenya baru tifatan alle jadi bataskan. Asal izin aja nama kan kenyamu, minna ni hiot. Gaduh kabu, adunya kena isu,
Kiristoositti amananii dhiphachuu gidirfamuudha kan bataskaanni barsiisu. Faallaa dhamoo faallaa miti. Developmental aseism. Maaltu walitti fide walitti dhufa? Aseism jechuun minnaane jechuudha. Keessumaa warri ciman warri baay'ee waaqayyo isaaniif galche maal godhu? Waan qaban dhiisanii qabeenya isaanii gurguranii hunda dhiisanii monoksummaadhaan Kiristoos duukaa kan bu'an jira. Maal jedhe Phexros? Yaa gooftaa waan hundumaa dhiifne ijoollee koo jedhe kaashimee agilichi miti jarjaricha jedhe miti yeroo darbe waan amala isaa beektu miti kan Phexros. Jaarsichi maal jedhe? Haadha manaa koo dhiisee ijoollee koo dhiisee mana keenya dhiisne hundumaa dhiisne si duukaa buune gatiin keenya maal jedhe? Deebiin gooftaa maal jedhe gara? እናንተ በእስራኤል ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ ትፈርዳላችሁ isin teessoo warra Israa'el irra teessanii samii Yerusaalem keessatti maqaan keessan utubaa samii keessa jiru irratti barreeffame murteessuudhaaf jettu jedha. Kiristoos karaasuu bilchaan qo'asaadhaati. Karaa bilchaan qo'asaadhaati. Murteessitoota isaan taasise. Maqaa isaanii samii keessatti utubaa samii keessa jiru keessatti maqaa isaanii barreesse. Amee qulqulluun Phexros qabeenya barbaacha dhufne jedhamu ni paastaroota bara kanaa laala. Suuf keekkan ayyalam kata akkuma jedhan miti makiinaa namoonni kanaa yeroo dhiqqaa tokko duratti saballi keenya jeeqamaa turte miti maal nayyaa maal sagaltamii torba bishaan barmeela lama bira dhaabanii qeensiidhaan kottu baarra jedhanii bishaan kun turanii bishaan kun maal garaagarummaa qofa jechaa turan. Haata garuu televezyiinii keenyaa keessaa bishaan eebbisanii gurguruuf kaasina jaayi. Bishaan isaanii tokkittiin meeqa birii 200 fayyadu dhaala. Ayilaandii tokkitti 200tti gurguru. Nuyi garuu bataskaana tola fudhannee gallamoo galu. Anis akkoo shubbitii abbaan keettiin du'e maalitti goota? Alaata keetti jedhu masqalii gooftaati. Kana charchii isaaniirra maaltu jira? Kana arginu ogiin soomna akkoo nuti sichii jalqabanii Kiristoos soomanni haa jedhu. Miti dha Kiristoos siif maal ta'e? Waa dhiyaatanii isin haa dhufan. Haa dhufan jedhe miti? Haa dhufanii hundumti isaanii. Yoo dhufan gaarii miti dha? Haa dhufanii. Dhufaa jiru. Yoo dandeettii bakka keessanii agarsiisa. Jaarsolii wantoonni eeggatanii daarii asitti bituu akka hin beekan kenne. Ana keenya akkoo bataskaanii keenya haala kan kwaa dhibatanii jiru. Ni barsiisa gaafa barsiistanii galtan galgala kottaa. Shulli wangeela isa keenyaa caalakkoofsa kan isaanii mee haalichi jalqabanii dhugaa. Afaan kun miidheessu waan ta'eef. Shimma nu baaste kana miti ree? Duubaa fi duratti. Kanaaf egaa dhiphisuu, diriirsuu, balleessuun haala sun kanneessa ta'e du'oonni raawwatan isaan kun hundumtuu warra foon miidhanii lubbuu garuu maal ta'anidha fayyadan. Warreen kanneen kaaniin ifatamee mo'atamuun kan baqatu yoo ta'u kan mo'ate immoo uffay jedhee kan fudhachiisee diriiraa lubbuutti ittiin yookaan jireenya si olitti ittiin maal ta'uudha seensisu. Akka dammaa jenne san eeguudha namichi yaadattu yoo ta'e guyyaa 40 inni kennameefi guyyaa tokkittiin gaafa mutachi keessaa beesi olitti kan darbatan. Siqaa cabbii keessa too dhaabbatu cabbii sunitti qorree du'ee sinkisaarra irratti argattu kitaaba kana. Baay'een nama kan akka Yihudaa fa'aa ilaalame birriin ija isaa jaamsee jireenya hedduu deemanii kan hafanii eenyuuf ta'an seexanaaf ta'an hedduu isaaniitu jiru waanta ta'eef qorumsa egaa isa kana ta'uu sirriitti beekama. Fakkeenyaaf Maatewos 13 waa'ee sanyiiwwan sana sanyii dammaa jennisa sanyiiwwan meeqa jennee baay'ee itti tolchuudhaan fuudhee maal ta'u 1921 irratti gaafa dhaqanii dubbistan maal jedha sanyii sadaffaan itti tolchiisee itti miidhagsiisee kan maal godhudha jedhu geessee ittiin waaqayyo irraa adda baasu. Bashannanni addunyaa kana miidhagina addunyaa kanaatiin bohaartii addunyaa kanaatiin akka namni si olitti deemu kan keessatti barannu jechuudha. Wanti tattaafii meeqa isaatiif tokko ta'e dibbee ganoon rakkisaa ta'e sinuutis qorumsa qabu. Korumsa sakam qabdu jechoota sintaane kadhadhaa ishee jabaa dhaabbaadha. Isa gurguratti maa'ee torban dhufatti yookaan torban dhufa akka torban hafaatti gabrielidha miti jirtu miti guddaan siin guddaa ta'e amma biyyeetti jirtu torban hafa yoo hafu jedhee qorumsa siin kudhaachuu danda'e garuu Maka rumah taishi, kurung saya stres sih pada orang Inggris tak benar. Ini nama tai saya betul kan? Kata bisa kan Anish, kata apa kata? Anish, kata saya mari itu ni, kurung saya Anish, kurung saya 3 mada aja kita. Bapak tanah ini belajar. Jadi kami bapak tanah, kami pasti lama mada lagi. Lama mada. Bapak tanah ini belajar. Kurung saya di Malta. Gamada. Nama gammachi saya itu. Kurung saya buat tinggal. Bapak tanah resi. Jadi awak jalannya tahu.